ate miira wanni kana of keessaa balleessitee miiruma obbolootaatiin akkasii yoo ta'e والله فتيشة ربي wal si أماتي barsiisa أجي amma normaali amma أجي qoy ربي gaadhaa أماتي يتي ربي نانجتشين أنا جالة لسينكا أماتي يني كقدر ayyee maa nama obboleettii ergasii argadhe obboleettii wal arganne miira lafarratti illee miidiyaa irratti illee kana waan ta'eef rabbi waliin nama fide wal si barsiisaan xiigalee أيه والله نبرشيشين wal si barsiisaan hin argitaan gaafa sargii kiyyaalleen dhuftaan asi fida إيش أيه areeni ana si fida أيه هندو sargii فاهم kiyya waltee gara biyyaatti deebita مالف eegaa maaliif jechuun جاتشون بيات مالف إندي دبي تدي بيرش في ذا أنا دريدين laa Dubaayitti deebita viizaan si jalatti يا بيات تدي بيرش sargii kiyya miizeen tokkoffaan haadha faateeti miizee lamaffaan si'i abdii culullee faana eenyu abdiyyee faana إيش رقم قبل akkasitti wanni sitti dhaamatu بايو دي كنا نانجا تبر مين عربا يو دراني كنا أبو جال اللي تنبر lakkaa hedduun beekaa boy nice in family kofla alhamdulillah gammachuu qaban yoo fatishaan fudhee bultii jaarrate natti tol qara duraan wallahi abdiin kutu jedhee ture lammaffallee hotiin inni yeruma jedhee ture abdiin kun nu jenne amma dammoo maa amma hiree amma hin jiran jenne mucaan hin jira namni hin jira yaa tokko atillee fuudhii baasan illee yerumee beekasi wal fuunaan Qosaadha wallahi qosaadha malee hin jaalala akkasii watiin hawaasa. Atillee fuudhii baasan illee yerumee beekasi wal fuuna. Anaaf itti barsi laaddaaf hin qabnu garuu maal goodaree wanni godhan hin jiru beekte. Inni godhan hin jiru. Ati kanaafuyyuu amma iddoo kanatti hubinu shakkii jechuun kana isa kanatti amma istiqaamaa kee wallaale. انت نو سمون دي تلمي خلكو አይ ሌላ ሲር ልክልሃለሁ ይኸኛው በዚህ ሲር እንደሆነ ነው ሁሉም ነገር ሌላ ስም ነው ሌላ ስም ነው ይቀየራል ይሄ ኦልድ ነው አዲሱን ልክልሃለሁ ሲሩ ዲዛይኑ ደግሞ በዚህ አድርገህ አንድ ነገር ነው የምትጨምርበት እሱ ልክልሃለሁ ስሙንና እንትን ማስተካከል ኦኬ አብሽር እና akka kanatti pirogiraamiin yoo dhiyaatetti intini si jedha bakka naada walii siyaasaa baqa WhatsApp sagalee naa qabi rakkoon qophaan dandee viidiyoo si hojjechaa akkas booda atillee immoo gaafa sargii godhattu miizee kan keessi ta'a dhufe Dubaay ma godhata ani Dubaay miti mana ada cete nama sini nana bibi agam nama beda di meti nama itu na jala tu lahi aku esa jarare yechu iko wani jatun juru adi nata te di stelera kon kabo ani gafa yechu ani mize kan keni ta ka di stelera kon kabo echama on fagesi tare sinni male akka bolma si da barako ishu akka bolma yechu yo sitti tole sidee gara karabbolummaati yoo sitti tole dammoo bakka Dubaay hin jiru jireenya lafaa kan irratti gaa rabbiin namni yoo lafatti si gate rabbi sin gatu nama jireenya keenya buduu nu jiraachisu arganneera. Isa bakka wallahi yoo du'a taate malee wanni isa raadina baasu hin jiru. Maashaallah. Takka faratti sargii minaaminii miti ani jireenya kiyya muruu namni wajjin jiraadhu isa qofaa. Miidiyaa irratti illee hin baasne hin baasu. Akkasii waan kanarraa kennan asiisinni waa'ee isaa. Ashi sargiin keessan akka miree jechaan sargii malee akkanumaan nama lafarraati waliin galuufi kottu deebi miliittee kottu zortee isiin garuma biraa zorte argine kottu Arafat way natti dawwalan fatishaa
Annaa namni nama lafarraati yoo jettu sargiin godhattu moo akkam? Niyaamuun barbaanne miizee akka dhufu. Sargii akka dhufu niyaamuun barbaanne rakkoo miti. Yaa barbaade jechuun jasti wanni hundinuu karooraanii wal mariini. Mariin keenya dammoo yoo marii kiyyaa fi keessaa ta'e sargiin haa taa'amu wanni hundi haa godhamu yoo jennee wal taane jenne ani rakkoon qabu waashaappiidhaan sagalee sitti qaba. Jasti nuti as keessa illee hin jiru. Yoo danda'ame already yoo sitti tole hin dhufta. Yoo sitti tole illee akkuma nama sitti tole jedhamu gaa amma ani yoo sitti tole yoo jedhamu amma ati saahibatiyyaa. Yoo sitti tole jechuun kiyyaa ammaaf inni hin jiru kaa. Ammaaf inni hin jiru jedhi kaa. Ammaaf hin jiru jettu naan galle akkam. As hin jiru kaa biyya kana hin jiru. Okay ganaa dhufaa gara Dubaay. Biyyarraayi. Akkam nu biyya giltiin haa ta'e kaan amma akka namaa si himadhe sargii kiyya irratti. Keezii kiyya maal sitti keezii kiyya sitti namu gaafa si jaaladhu keezii kiyya waran yoo uffata kana irratti. Baannee galgalaan nu belleessite namarratti. Obboleessa jechuun maa yoo mana raggafee si himadhu ani miizee tokkoffaa si godhadha keezii kiyya. Keezii gaafa si jedhu aanamma fakkeenyaaf nama amma akkanatti yoo ni yettaatu. Nama amma jaalachaa jiru kana. Bakka nama tokko nama jaalattu yoo gammachuu dandeenya gadda keetti qoodachuu barbaada beektaa. Ani gaafa si jaaladhu waan hunduma sumatti hima bakka jazbaa maraatu sitti fakkaadhaa migatii si jaaladhu fi malee wanni gaafiyaa ati kalaa qaltu kana na dhibe. Barri deebii gara wanni itti deebinee gara tuuqan deemin gara walumaa galatti ishii dhagee. Inni eessa jira gaafa jedhee si gaafadhu yaa gilsii walii godhuun bareeduma jechaafi. Bakka inni jiru himuun barbaadu miidiyaa irratti nama miidiyaa fayyadamuu miti. Akkoo gaafa inni dhufe sargii irratti keessatti ni madhu jechaan akka waa'ee kan keetii fi anillee itti gaafatama obboleessa. Namni jaalala ofaa wajjin hin jiraatu wallaahi yoo halli mijaa'ee marii kiyyaa fi marii isaatirraa yoo dhufee jedhee rakkoo hin qabu. Gara Kwaatar jira moo dabbaal jedha tokko Kwaatar jiraa Kwaatarii? Keessaa waasaappi sitti qabaa yoo jedhe namni sargii godhatee fi miti qabultiin teessii toltu. Approve ta'eera coominni approve fudhatameera jechuun walii galamee amma akka anaaf wanni dabbaali yaara. Ani dhugaa rabbii dubbachuu fi walii galamee jira. Abdii. Walii galamee jechuun maal? Walii galamee jechaan approve isin lameen walii galtanii walii galtee amma akka anaaf daraartuu kana qabdani. Eegam. Isin walii galtee jee shamboota walii qabdani. Thank you. Walii galtee jee shamboota walii qabdani. Anka si gaafadheef bara walii galtee jaalalaa walii jiraatu fuuldura wal fuudhu walii qabdanii waan akkasii. Waan shingaliin jira bara rakkoon ta'e. Maal inni? Ishee ani keezii keessatti haasa'uun barbaadu wallaahi nama baay'eellee beekaa nama baay'eellee haasa'isa. Jechuun jaalallee kee ittiin qaanfanne tokko maaliif hin naasofne waa'ee isaa maal abbaan fedhee waan fedhe haa jedhu ati nama jaalatu tokko konfidensii itti qabaatu qabda. Ofitti amanamummaan qabdu ati konfidensii isatti. Meena dhiisii waa'ee isaa na yaadachiisin billeessi. Waa'ee isaa yaadatuun bareeda garuu itti amanamummaan qabdu abjuu keessaa ba'iiti miira keessaa ba'i immoo jechuun yoo yaaddemmaa nama jaalattuun saalfatta. Waa'ee isaa yoo yaadadhee waan akka shiniin takkaa jiru dura na deema beekte. Nan cinqin qaalu. Kaisaa kun bara yoo na himte wanni kee waan kiyya wanti kan koo waan kee. Nyaadhamtee bariyaa faati shaayin nyaadhamtee ati baa. Wayin nyaadhamtee. Akkam. Isimeeti. Ani bara akka obboleetti waa hunda wali himannee wal jala jijjiirra jenneetiin akka obboleetti yoo ta'e miidiyaa irra na qorataa keessi. Maan obboleessa keeti miidiyaa irratti keessi qorachuu osoo hin taane jaalallee kee beekuun dirqama matama kiyyan beektami. Hin qaanfattaati namicha keetitti. Namichatti hin qaanfattaa? Namichi namatti qaanfatanii miti qaxalee bareedaa shukulee qaba. Akkuma maarree erga hin qaanfannee maarree? Jajjalmaraan dhiira gurraatti fadhayyuu.
Diimtuun jaalladha. Dhiiraa kararii akka kiyyaa qabdu sana. Jechuun qaama si faana jiru sa'eet saalfattaa Maamadoo. Maamadoo baay'een na faana jira baran. Kofli kiyya namoonni tafanneen fayyadamoo Okay. Kanaaf keessaa tokko baasuu wallaalteedha si dhibee. Filannoo ta'e. Ka walii marattu dhabdee. Filannoo maa walii nan bulchaadha. Maa si laalaara waasaappii normaali maa tokko keessaa jaalatu gaafur maal godha? Bakka amma waa'ee kiyyaa keessaa baay'ee akka obboleessa Waa'een kiyyaa. keenya yaachisa lubbuyyee waa'een kan kee obboleessa keetii miriyaa nama. Sila obboleessa jee 99 irra deebinee dubbanne akka nama takkaatitti. Ati mee miira aarii sirraa argaara miira aarii keessaa bahi. Wallaahi fatishaa kiyya ibsumma wanni na aarsu waa'ee keetii wajjiraati. Obboleessa kan kee haga ta'etti ananga obboleessa kee ta'etti akka namni islee siyoonni jedhuun fedhu obboleettii smaartii akka naa taatu fedhaa bakka bareedduu nama geettu akka taatu fedhaa maarree yoo na himatte man chigiraallu namni ana caalaa si'aanuu. Kun hin jiru kuni waan na gaddisiisu miti waan na cinqu miti wallaahi duwwaa dubbachuu fi 100% du'a caalaa wanni natti isaan yoo jiraate isa san qofaa. Walumaa galatti waa'ee isaa dubbachuun barbaadu yoo jiraate keessaan yoo si tole eessa akka jiraatu eenyu akka ta'e maal akka ta'e maal akka Namni ati du'aartuun kun namni illee akka baru barbaadaan akkam nama ati akkana du'uu fi feetu. ani jechuudha si jamma Waan takka illee ani yoo hedduun taatu yoo ta'u hin gaafannaa. jaaladhu Sababii kan keetti. ani jaaladhu baala I know ani hedduun jaaladhu isaan na jaalatayyuu wallaahi inni jechuudha yoo narra fi yoo nan du'e seetii tarasa garoon kee hirriba keessan na laalee osoo jedhaa amantaa Si bira jira maa? gaafa siin jedhu abjuudhaan namni wajji warra fedhan Kana. Kazongo yeye wambari naga. Gaafa rabbi riba keessaa ka'ee jette. Wallahi qablan dunia. Nah, kasi waa'ee kana keessaa bahi. I love you. Nah, kasi waa'ee kana keessaa bahi. Akkam hiree hojjaan? Wallahi dubbiin tun giddima keessaa na baasaa jirti beekta. Haala malee na ulfaateera. Waa'ee kee beekuun das na jedhaa beekta. Yoo ta'es rakkoo qaban keessaa sitti hima. Ani bar rakkoon kiyya bar tamsaasni kiyyaaf kan kee kun kallattiidha. Fiidiyoo takka beektaa ta gaafa si jaaladhu sanii Itoophiyaa gaafa jiru gadi buufadhe takka beektee tiitoo keessa jalaa iskiripshoon godhee. Sa'aatii irra deddeebiidhaan laala beektaa qara. Gaafa suuraati san of keessaa jilleedha jaalalli santiisillee suuraa keessa jilleexeen badaame. Allahu akbar. Akkasitti badee jechuu barbaadeeti. Innaa hojjaan akka maree baareen inni dasaadhaa hin dhufaa. Amma guyyaa sargii. Haalli ati itti dhuftu guyyaa sargii si fida jedhee barbaadeen. Gaafa sargii amma baareen hin dhufee yoo achumatti jasti amma sargii galgala sargiin guyyaadha moo galgala? Sargiin galgala. Okay. Galgala. Sargiin baareen keessan godhamne amma yeroo jalqabaatiif ana godhatu edda sargii dalli jedhe wayi. Dalli jechuun maal? Dalli jedhee jechaan sargii oo'aa wayi akka baareeniititti. Okay. Maal rakkoo qabareen goonaa? Sillee nama gaarii ta'uu qabdi. Nama gaarii qulqulluu ta'uu qabdi. Dhalaan takka callistee fi miti beektaa? Okay. Nama onni qulqulluu ta'uu onni gaafa isin jedhu nama jasti nama nagaa nama simatu ta'uu qabdi. Wanni asirratti haasofnee anaaf itti qara durirraa hagarraa adda xumurannelleen feekee akka ta'e beekuu qabdi. Okay. Dokumantichi. Garaa qulqullummaan simatti taanaan kun qabu immoo isin farra jettee waan shililli biraa keessa kaseentu ta'e akka jaalalaatti illee sitti deebi'uu baaddu xiqqashu hanga xurii keessa jalaa iddoo sii ganna. Why, what?
Qoflaandoone. Maal jettee jecha waa'ee sirraa yeroo haasa'u eegalte naaf ta'e beektaa yaadni kan kee anaa yaaduun kan kee kun bananis akkasuma. Innaa akkasii dhalaan tokko gaafa si faana jiraattu jaalala siinsinii arasitti dhuftee boru si gattu osoo hin taane idimeetii muluu si wajjin jiraattu ta'uu qabdi. Oromoo waan jedhamu keessaa Oromoo kutaa 11 keessaa namni dhugaan si jaalate keessaa ana yoo isiin farra jettee isii maaliif yaamta ni jiraami? Haalli akkasiisa yoo jiraatu ta'e si jaajisin jechuudha. Yoo isiin farra akka jettu jecha. Yaa waa'ee kiyya irratti yoo isiin akka nama sirriitti duultu ta'e ani iddoo akka duraan isa illee shiidha buti qashoo rakkoon qabu jechuu barbaadeeti. Isii gaafannaa san immoo akka jechuun gaafa salphii. Gaafni wayii si gaafadha. Isuma dhugaa san iddoo hojii gurbartee takka waa'ee kiyyaa jechaa daraartu waliin lolle. Gaaf tokko wayii dhuguma na jaalatta see garuu gaafa narra loltu laayif. Wallolee. Mee wallahi jedhe. Wallalee jaa. Wallalee jaa wayii maati. Mee wallahi jedhe. Maal akkamitti jechuun waliin mufanneerra waliin mufannee. Qoyka gaafa tokko wayii laayif irratti. Inni ibsu jatti makaana. Ati masaanuu feeta? Qoy hin fadhaaniiti. Masaanuu hojjettu asiin jaaladhu garuu haasa'u chaarjaanii jasti waan dabra asaarraa. Arafaadhati maa waa'ee kiyaashote minaan milishiin jennaan ati lolteen gaafa san bakka baxaam itti mucaan dhuguma na jalata jedhee jaalalli tanti duraan parsantii 95 na dheedha. Ayyee. Dhugaa siin jedhaa barna loluun kee dammoo guyyaa sanatti toleeffate shaafii maaluma ishee taa'amedha. Astaafirullaa duraan. Akkamitti xaabiyaa ati ooftee walitti olaatu kana na dhibee bara amma silaa gaafiin kiyya poointiin iddoo si gaafadhu kanatti iyyuu si shakkiyaan amma akkamiin haala kamiin wal finnaa haala kamiin bira fixaa. Haga turii keessa jalaa boodaa siin qaban jaalalaan garuu. Si maarree waa'ee kana erga ta'ee haalli ati ittiin dhuftu kun akkanaa siin jaa jira. Joo jechuun jaalala jireenya biyya keessatti baasee jiraan. Garuu isii haala qara dabarsine san irraa siin jedhu jiru nara loluun kee guyyaa san baxaama innatti tole jechuu barbaadee jiru malee. Kan nuti deebinaa bara ofitti amanamummaa akka miizeetti yoo dhuftu kana ofitti amanamummaa. Maashuu ati ka beeku ishiin ta beeku maali wanni jijjiiramna dhufu jira atillee ilma dhiiraati kaniin jaalachaa jiru ilma dhiiraati. Jechuun gaafa kana amma keessummaadhaati ka dhuftu isaa walala. Keessummaadhaami. Miizeemi. Miizeen maal godhuu qabdi? Takkafarratti anamma yoo dhaqee sillee nageenin gaafa sitti iqiffisiin godhu dammoo. Yeshi. Iqiffisiin godhu halaalumaa fatishaa akkam nagaa fayyaa ishiin jedhee. Yeshi. Isillee nagaa fayyaa ittiin maramu ishii itti maramu rakkoon qabu obboleetiiti yaa. Nagaa fayyaa isillee gaafadhee. Maalillee obboleessaa? Obboleessaa mi maalillee? Noon tokko jaarsa namaatti maraman. Mamnu akka argu. Eeshi. Jaarsa kiyya ani ila mirga namaatti taakuu takka dabaru mirga kiyyatti taakuu takka dabaru dabarsii namaan kennu. An jaarsa kiyya irratti qalbiin beeku ija isii balleessa. So na akka bulummaatti alaalaa si gaafadha. Yoo dhaqee jedhee. Ana alaalaa na gaafadha. Maal si gaafadha naga si gaafadha saniichi salaamu alaikum sargiin dabalaan na deebistaa mi Dubaay. Gaafa kana amma haalli ati ittiin waltajjii kana deemsistu miizee tokkoof ammoo lammaaf ammoo sadaffaa si goona ammoo haala kamii si goona. Miizeen amma akka fakkeenya miizee tokkoffaa gaafa taate hin kunuunsitaanii misirrootti waan isii barbaachisu. Jechaan waan isii barbaachisu wantoota isii barbaachisan ni taataaf jecha miizee tokkoffaa jechuun. Qaala silaan ta'uuf jedhee ture garuu egaa ati jireenya kiyya keessaa si baasee jedhee hin taaf rakkoon qabu. Waan isii barbaachisu hundaa ni gootaaf jecha miizee tokkoffaa gaafa ta'an. Sila akka qara sanitti si jaaladhe jecha. Amma ati teephisanii miirra keessa wanni ati galtu hin jiru gara sadaffaa kana achisiisinee. Fayyaa qabda. Wallahi hin galu hanga tiffichi takka na keessa ni maarree yoo hanga kana hunda hojii manaas itti ta'u gara sadaffaa siisinee abdiyyee afaan chaffaru yoo ta'e. Sadaffaa sun taate dhageeffama yoo barbaade sargii keetii yuun dhufoo naa manuu baay'ee. Laa wanni sadaffaa siin jedhee bari
bar sirbu taphachuuf amma kinoo steppiin jira miire nama gargaaruutu jiraachuu qaba sargii keessatti. Oika sitti ma oika amma sila qara akkasii jaalladhu santi maaltu tolchaa fi bitatu tolchee warraa balleessa. Kanaaf amma miti qara siin jedhe qara. Inna akkasii isin garuu waan na dura wal jaalattanii fi hantuunni kaalaa dhufee kan manaa baafata siin jedhellee si dadhabee wanni si yooduu hin jiru. Shakkiin karaa hantuunni kaalaa dhufee kan manaa baafatee jedhan Oromoo. maal jechuudha maakti kun? Gaafa siin jedhu amma fakkeenyaaf ishii nama lafatti yoo dhufee qaamaan dhufe yoo amma naaf teeqee fi wal goonee akkuma tasaatitti miira kedhiyaanii nama yaanii halaala yeroo baay'ee olaanaa irra wajjin ture. Fakkeenyaaf jedhe fakkeenyaaf. Fakkeenyaaf amma namatti halaala irraa yeroo baay'ee siif miidhamaa ture mi'aan garuu qaalas duraan. Nama tokko haga jaalatu jibbita dhugaadha garuu just jaalala shililili jaalalaa osoo hin taane akkuma normaanii sitti maramuuf yoo jedhe yoo qefi wal goonee amma luunganii miira keessa galle sitti naarture jaartiin daraartuun tudullee yeroo laalan callistuu fakkaatti malee nama qanyi sunatti fakkaata. Ifamallee naa godhi akkam mee ati jidduu tanatti hin gubattu amma fakkeenyaaf tuqaa fayyallee hin dandeettu si beekaa. Yoo amma isii waan aan jette chitti akkam. Waa waliin jedhu maaltu ga'ee reedu maashi atana obboleessa keetii miriyaan. Ishi obboleessa keetii ikifi wal goone ikifi. Jaartii obboleessaan jaalatanii miree anuma waan jaalattuuf jecha jaalatuu qabdaa miree isiillee. Isiin hin jaaladha rakkoon qabu hin jaaladha isiin garuu. Anaaf jecha gootaan hanganam. Atama obboleessa kee yoo ta'e arrafuu tanaaf jecha hiriyyaa arrafuu tana jaalachuu qaba. Isiif jecha beeka arrafuma tanaaf jecha kana waan ta'eef isiin illee tanaaf jecha. Atillee anaaf anaafati yoo wal dubbisnee wal ammannee wal dubbisnee maal rakkoo qaba? Waliin ammannu nee bara haga jiraadhu duuba hin gaafa ture garuu amma normaal no ምንድን ነው ለሐመተም ያካም ነገ አዳይ ወልቦኒ እሺ ተራርቱ ጋፋ Wah, karaan aku biar. Wah, ya, mau karaan aku biar. Nyolin kita kabur ada gaafa sargi. Nah, aku sinjan fakirnya fakirnya. Akan fakirnya kami deh. Gaafa sargi keeti ati jaar sakin ke. Fakirnya. Galgala gaafa sargi eessa bultaati? Mana ada bahasa bulan. Jechuun gara bultanii? Isin amma waan biyyaan baate wal fuutanii fi waan ta'eef nuti biyya haadhatii abbati. Okay? Biyya koo. Siyyalee. Yoo waan akkas ta'e. Gaaffiitti gaafadhe gara biraa maal doorsista? Atiif jaarsi kan kee? Mana ada bahasa. Gaafa sargii san galgala eessa bulta? Ummaa isaatiif abbaa isaa bira bula malee. Miyuutii taate. Ishi keessaa bahi wanni muutii sagalee lubbee sagalee gisee qaldii laasirees illee hin beekna. So ishiin yoo sargii ta'e dhugaa ji'a shan yoo fuudhuu deemte natti himi. Kiyya dammoo miidiyaa irratti illee boon barbaadu sargiillee akka uummataa biiroo fi istiimillee ofittiin kaayuun. Sagalee wanni miidiyaa irra dhufatte miidiyaa irra dhumatti wanni keessaan dhufatte keessaan dhumatti akka jaansanii. Ati keessaan eegaltee keessumaan bittaa jecha jaarsa. Akkasii miidiyaa irra baasuun barbaadu dammoo atillee tariyyoo walirraa fuudhadhamnee obbolummaa tanaan osoo walisiinu jaalallee walitti heddummaatti isii fuudhii baasiitii akkasitti anillee yeroo mee beeksisi wal foona takka takkeedha. Dhugaa siin jedha badan kofleen. Jaalallee akkama hammaatiree obbolummaan hin cimsanii maal rakkoo qabu? Ati amma isiisan gaafa yoo ammaan na dhungadhu siin jedhee ati kiisingiin gootee na dhungattu ittiin dhagayamu edaaran. Kiisingiin maal jedharee obbolummaa?
jidduu arfaatti isin ginnaadha manaati malee. Ati amma nan dhungattu ishee. Dhungachuun kamiree haadha manaati malee si maal godhuus dhungadha rafuu. Ishee rakkoon qabu. Ishii dhungaddu haa ishii dhungattaa? Amma garagaraa bakki dhungatan kunuu beektaa. Si amma boqoo si dhungachuu danda'a rakkoon hin jiru. Haadha mana ammoo boqoon dhungatan iddoo biraa dhungatan. Garaagarummaan jiru kana asumatti. Dhungadhu rakkoon qabu mirga keeti. Dhageetteem sagaleen keellee hin jiru. Dhungadhu. Sagalee. Dhungadhu siin jedhee. Sagalee. Uummataa miti anuu kolfaan garaan aadaa akkamii addaa rafuu. Sagaleen kee hin jiru. Ati amma gaafa sargii godhatte sargii kan kee addunyaan guutuun beekuu qabdi. Isillee gizee laayifii akka seentuu fayyame. Maaliif jireenyi amma miidiyaatti galee jira waan ta'eef addunyaan haa barattu. Gaafa walitti dabalamne booda kaasuun. Gaafa walitti dabalamtan laayifillee wajjin seenaa fi duulee babbareedduu bakka bareedduu dhaqa wajjin waraabaa. Post irratti gadi godha. Sagalee maafi? Sagalee soot. Sagaleen keenya. Akkasii Fatishaarraa barnoota baradha warra dhiiraa maaliif dubartii takka gaafa jaalattee jireenya kee fuulduraaf jaalattee jette miidiyaa irratti hin baafu garuu miidiyaan osoo beektee ijoolleetti xiqqoo. Sagaleen hin jiru Dubbiyyee. Jo'aar Maammaduu tiitoo Dubbiyyee maafi soot. Kingi warra tiitookii. Maal jechuun harka akkas godhuun jaalalleefi. Sagaleen isin jiru. Ana bira. Ni jira sagaleen kiyya beekaan shawwada. Akkasii sittaa toluu michootiin ka guyyaa san kaa lafa michootiin guyyaa san lafa si darbitullee. Sagalee kee wallaahi hin dhagahan. Amma dhagaara kana. Injiru guys. Amma dhagaara. Michooti maal jette? Guyyaa san michootiin lafa si darbitullee numa danda'e siin jenna sittaa toluu. Aboonatti hin ergatinaa isin uummata jechuudha taasaalee. Ati qabaadhu ati garaa qabaadhu maraafuu yoo tajaajilee taate akka tasaa akka marattuu nama dhufta. Amma ji'a ani hin dhufu yoo wallaahi ani Fatishaa jalqaba irratti ani arafaati namni gowwaa isaan asoo jasbaa isaan asoo garuu jireenya kee keessatti waan murteessuu fi waan hin dhiisuun qaba akka arafaatitti. Wanni murteesse qarsa jaaladhe amma dammuu si jibbeera. Tokko na jibbitee beekan na jibbite beekee bara waa'ee sanii dubbataa hin jirru ani amma akka ati na jibbite. Aadaa maal irree wanni ati na shakkisiisu. Qara yoo waas ani ammas jalqaba irratti gaafa si jaaladhu san yoo ati dhalaa xiqqaasee ishee ta'e natti tolu tarii daraartuma waggaa torba wajjin teettatan akka nama torbe takkatti asii natti fakkaatu an ishee galee. Innaa wanni ati na shakkituuf hin jiru yoo si tole yoo si barbaachise yoo si feesise naami. Wasitti hin tolle ana somaa mabruuk isinii jedhee laafii isinii seenee isinii gammadee gammachuun beektaa tan mabra jiran qofaa miti tan abbaa duuba gammadanillee namaaf taati ani michootii kee barbaadaa obboleessa kiyya qaalii fi gaarii namaa eessayyuutu wal bira jirra bultii ijaarrattee ilmoo argattee jiraachuun kan ta'e anaaf gammachuudha. Ilmoo ofirraa hambise garuu silaa haa duraan irraa dhalta jedhee yaade walirraa arganna jedhee yaade hin taane gurbaa bareedaa kasi caalu yaadaanillee. Ummata miidiyaa kanallee hawaasallee kan fayyadu rabbis irraa haa baasu. Ani waan guddoo siif hawwaa arras borus jaalalli sii qabu obbolummaatti zoortee jirti waan ta'eef himmachee mana keessaan baddu. Akkasiin jedha. Obbolummaa kanatti taata. Yaa isii jabeeffanna. Kanaafuu iddoo waaqtiin argamta. Iddoo dhiisisiin jedhee hirraa hin hafta. Iddoo dhaqisiin jedhee ni dhattaatillee na ajajjaa akkasitti waliin deema namni obbolummaa wal dhaga'a. Wallaahi ishee marabba hin godha waan ati naan jettu. Just hin godha garuu yoo dammoo obbolummaan tun gaa walirraa fudhadhamee ta'u walumatti siinee atillee bultii ijaarrattee anillee bultii ijaarradhee amma jaarsa qabaami anamma nama baay'eellee haa beeku itti haasa'u garuu akkuma ati ishii takkitti barattee jireenya